qarshii YouTube'n isin hojjete baasuudhaa fi AdSense akka fayyadamnu beekamaadha. Akka jechuun AdSense account akkamitti akka guunnu kanaan dura isinitti himeen ture. Garuu gaa AdSense account irratti tax information hin guunne taanaan qarshii YouTube'n isin hojjete gara baankii biyya keessaatti ergachuu tasumaayyuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaaf ulaagaalee AdSense'n kaa'ee jiru keessaa inni tokko identity verification dha. Inni taanu tax information dha jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti tax information haala gabaabaadhaan akkamitti akkasiin guuttan isin agarsiisaa jechuudha. Ijoolleen YouTube monetize godhattanii jirtan viidiyoon kun kallattiidhaan waan isin ilaallatuuf seeraan daawwadhaatii AdSense account keessan tax information guutaan isiniin jedha. Warri monetize ta'in jirtan immoo viidiyoon kun gara fuulduraatti waan isin fayyaduu fi seeraan viidiyoo kana daawwadhaatii ol kaawwadhaan isiniin jedha. Gara tax information sirreessuutti waliin adeemu. Egaa foormaatii kompiitaraan fayyadamee isin agarsiisaa irra waan ta'eef warri bilbilaan fayyadamtanii akkamitti akkasiin duukaa foormaatii wal fakkaataa fayyadamtan isinitti agarsiisuudhaaf bilbila keessan diskitoop saayitii jiru qabdu. Kunis immoo gara Chrome keessanii dhaquudhaani gararraa kanarra sarara dootii sadii qabdu hin argitu. Sarara dootii sadii kana gaafa gadi coqaastanii jettanii irraan gadi ooftaniiti gara gadii kanarra diskitoop saayitii kan jettuun argattu. Diskitoop saayitii kana kilik gootaniiti foormaatii kompiitaraa jiru wal fakkaataa godhattu jechuudha. Nanda duukaa waan hojjedhu wal fakkaataa hojjechuudha jechuudha. Eega sirreessinee booda gara Chrome keenya dhaquudhaani iddoo search beetanii baarii kanarratti AdSense jennee barreessina. Gaafa barreessanii fixanii jettanii haala na duukaa wal fakkaataa kanaan barreessitu search gootu. Sign in kan jedhu kana kilik gootu. AdSense qabaachuu sirra jira sinin jedheera. AdSense akkamitti akka banattan immoo kanaan dura sin agarsiiseera. Warri monetization apply gootan jechuudha. Isinis banachuu dandeessu waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaa booda gaafa addana dhuftanii iddoo kanatti akkuma argaa jirtan gararraa kanatti important jedhee isin fidee jira. Important jedhee waan inni fidu check additional tax information jedha. Kanaafuu manage tax information jedha. Iddoo kana kilik gootu jechuudha. Yoo kana hin argattan ta'e immoo gara payment keessan deemuudhaani gara gadii kanarraa gadooftanii manage setting kan jedhu argattu. Manage setting keessa dhuftanii gara gadii kanarraa United States tax information kan jedhu argattu. Isa kilik gootu. Kanaa booda manage tax information kan jedhu kilik gootu. Manage tax information kan jedhu kana kilik akkuma gootaniini haala kanaan isinii banama jechuudha. Kanaa booda add tax info kan jedhu kana kilik gootu. Message akkasii isinii fida start form. Kanaa booda akkasin ta'e verify isin gaafata verify gootu. Next jettu. Kanaa booda email keessan isinii fide password akkasin galchitan isin gaafata password keessan galchu. Iddoo kana show yoo jettan show isin jalaa godha waan ta'eef ilaaluu dandeessu. Haala kanaan iddoo nuti taxi claim goonu nuuf fidee jechuudha. Kanaa booda information isin addaatti guuttan dagachuu kan hin qabne information isin kanaan dura AdSense account gaafa banattan guuttan sana wajjin wal fakkaachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu gaaffiiwwan inni isin gaafataa deemu seeraan deebisuun irra jiraata. Accounting kun individually dha jedha. Kanaan dura individually guunne waan ta'eef eeyyee jennee dabarra next jenna. Kanaa booda are you citizen or resident in United States? Jiraata biyya Ameerikaati isinidha. Lakkii jedhu achi yoo ta'e kanaan dura AdSense keessan akkasitti guutta yoo ta'e yes jettu next jenna jechuudha. Kanaa booda filannoo keessan gararraa irratti hundaa'uudhaani amma akkasin booksii kana keessaa filattan isin gaafata individual jenneerra waan ta'eef asii isa jalqabarra jiru kana kilik goona jechuudha. Nan USA jenneerra waan ta'eef individual ta'uusaa mirkaneessinee dabarra jechuudha. Kanaa booda gaaffiiwwan akkasii nu banee jira. Steepota tokko kaasee haga torbaatti jiran akkasin guuttan isin gaafataa kun akkuma isin agarsiise kana jechuudha. Tokko kaasee seeraan waan guutuu na duukaa hordoftanii guutu jechuudha. Iddoo optionalii ta'e dhiisaa iddoo dirqama ta'e garuu hin guunna country or residency kan jiru kana tanii biyya keessan addanaa search gootanii filattanii guutu. AdSense keessan ijji wal fakkaachuu qaba biyya isin amma keessa jiraattan ijji wal fakkaachuu qaba jechuudha. Ani Itoophiyaan guute waan ta'eef Itoophiyaan filadha. In numberii hin qabuani optional dasi hin dabartu. Kanaa booda permanentii ta'u addressiin keessan permanentii akka ta'e garuu mirkaneessuu qabdu PO box isin guuttan jechuudha. Kanaa booda jalqabarra biyya keessanii straight addressii kana isin gaafata. Straight addressii kana guutu haala kanaan guunne jechuudha. Postal code ofuma isaatiin isin galcha. Mailing address as permanent address. Kanaa booda boxii kana asii filannee next jennaani. Kanaa booda tax identity isinii mirkaneessee darbaa tokkoffaanis lammaffaanis sirrii ta'uusaa isinii mirkaneessee darbaa ilaalaa deemuu dandeessu. Kanaa booda gaaffii sadaffaa nu gaafata. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty dhaan nuyi Ameerikaa jiru wal dhibbeenyaa taaksii hin qabnu waanta ta'eef noo jennee bira dabarra. Sadaffaa akka kanaan eeganuu raayite gaaffii arfaffaatti darba. USA wajjin wal ta'uudhaani Googleedhaa fi waan qabaa hagammaatti addaamu caalaa jedhee nu gaafata. Gara fuulduraatti waan irraa nu qabnaa'edha. Noo jennee bira dabarra. I certify jennee bira dabarra. Kanaa booda seera kanatti walii galuu kee fudhadhu mallatteessinu jedha. Dokumentii keessan review gootu. Iddoo kanatti get document by mail kan jedhu filattu. Kanaa booda next jettuuni akkasitti taaksii keessan hojjetee isinii kenne jechuudha. Kanaafuu ishee kana I confirm jettanii dabartu. Kanaa booda next jettuuni torbaffaan under penalty kan jedhu kana kilik gootu. Kanaa booda I certify kan jettu kana addana kilik gootu. Kanaa booda asitti isin ta'uusaa mirkaneessitu. Isin ta'uusaa akkuma mirkaneessitanii kanaa booda iddoo kanatti submit. Haala kanaan submit godha. Egaa kun haaluma amma argitan kanaan approve ta'eera jechuudha. Tax information keenya haala miidhagaa ta'een approve ta'eera jechuudha. Kanaafuu haala kanaan tax information keenya guunneerra jechuudha.
akkasitti approve goonee tax information keenya gaafa guuneennu AdSense keenya ready nuu ta'a jechuudha. Tax information keessan warri hin guunne ammuma guutaan isiniin jedha. Kanan gammaa isin wajjin ture anaddaman ture. Information barbaachisoon akkasii dafee akkasiin qaqqabuu barbaadan chaanaalii keenya subscribe godhaati yeroodhaan hordofaa isiniin jenna. Guddaan galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.